argisa fakkeenyaaf mee TikTok seenee isinitti argisa kunooti haala kanaan yeruma sanatti kan nuuf hojjetudha jechuudha. Ashama daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo akkam nagaa fayyaa jirtu kunootanas viidiyoolee tokko kan firii intarneetii irratti ta'an kan duras hojjechaa turre ammas haarootti update kan ta'e isin garsiisuudhaaf viidiyoo kana kan qabanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan kana hojjennudha jechuudha. Firii intarneetii dha jechuudha. Yeroo takka battalumatti VPN aappii buufattantu jira. Isaanis piroosesiidhaan isinitti argisiisa. Wantoota guutamuu qabu tokkoon isaa isinitti argisiisa. Yeroo sana guutumaan guututti kan isiniif hojjetu ta'a jechuudha. Piroosesiiwwan nuti agarsiisnu kan jala deemuudhaan nu jala hordofaa isin jechuu barbaanna. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa. Video tokko kan hojjechuu barbaadan kan biraa kan hojjetamuu barbaadan yoo kan feetan jiraates komentii jalatti nuuf barreessaa. Isa san irrattis xiyyeeffannee haala gaariin kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Kanaaf amma immoo gama viidiyoo keenyaatti kan isin dabarsinu ta'a. Let's go. jalqaba irratti wanti godhamuu qabu waa lama jechuudha. Jalqaba irratti appilikeeshinii seentaniiti wantoota godhamuu qabu gootanii yookaan kun isin diddu ta'e yeroo sana dirqama switch off godhuu qabdan bilbila keessan restart gootu jechuudha. Bilbila keessanii jalqaba irratti wanti seentan A2 all country kan jedhu kana jechuudha. Kunooti free all country A2 kan jedhu kana cuqaastanii ergasii daataa itti bantu. Daataa erga bantanii start kan jedhu kana cuqaastu yeroo takka start kan jedhu kana yeroo inni kun diimaan kun gara cuquliisaatti yookaan gara magariisaatti kan darbu yoo kan didu ta'e connecting kun kan irraa darbu yoo kan ta'u didu ta'e jechuudha. Maal gootu gama restart itti deemtu. Bilbila keessan gama power off kana cuqaastanii hirkistanii jechuudha. Gama godhuu qabdu gama restart itti godhuu qabdu jechuudha. Kanaaf carraa lama jechuudha. Yoo kan jalqabe eeguu seentan isiniif hojjete yoo kan isiniif hojjechuu baatu ta'e immoo maal gootu restart gootanii haarootti seentu jechuudha. Anis amma na dide waan ta'eef gama restart godheetiin haarootti seenee isinitti argisiisa jechuudha. Ergasii restart gootanii haarootti seentu ergasii appisni seentu ergasii ammas connect gootu jechuudha. Start A2 kan jedhu sana irratti jechuudha. Deeqaa lama booda restartiin erga xumurame isa sana seentu jechuudha. Deeqaa amma sana turtaniiti gara appiitti seentanii jechuudha. Kanaaf appichaas isinitti argisiisa. Kun appiin ergasuma connect yeroo godhe connect naaf ta'e jechuudha. Start yeroo cuqaase jechuudha. Kanaaf haala kanaan bakka feene seennee social media feene fayyadamuu dandeenya. Akkuma argitan notificationii garagaraas gubbaa kanarratti naaf seenaa jira. Stop kan jedhu kana erga fidatee sirraa'uu isaatiif hojjechuu isaa ni beekna. A2 kan jedhu kanas erga sirraa'ee connect jechuu isaa kana hunda isaa erga ilaallee xumurreen booda social miidiyaawwan TikTok, Telegram fi wantoota garagaraa kan fayyadamnu keessa seennee laaluu dandeenya jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Isa sana seenee isinitti argisa. Fakkeenyaaf mee TikTok seenee isinitti argisa. Kunooti haala kanaan yeruma sanatti kan nuuf hojjetudha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan TikTok irraas fayyadamuu dandeenya jechuudha. Aappii kanas jechuudha Play Store seeneen isinitti argisiisa. Aappiin kun kana duras fayyadamaan ture jechuudha. Aappii kana dura fayyadameen ture jechuudha. Kanaaf haala sanaanis wantoota haarawaan fidateef aappichi kun isinitti argisiisuu barbaada jechuudha. Aappiin kun baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanaafuu isa kana akka fayyadamtan asumaan isin hubachiisa. Yaada biraa kan qabaatan yoo kan taate wantoota isiniif qopheessuu barbaadu tokko kan barbaadde yoo kan jiraates komentii naaf barreessaa. Komentii keessan irra dhaabbadheen haala gaariin kan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan wantoota feetan daawwachuu dandeessu jechuudha. Okay, me gama Telegram seenni isinitti argisiisna. Telegramii keenyas connect jechuu danda'a jechuudha. Kunooti updatingin yeruma sanatti connect nuuf ta'a jechuudha. Updatingin kun ni xumura jechuudha. Kanaaf appiin kun baay'ee bareedaadha. Yeruma sanatti Telegram notification hundi isaa kan nuuf seenu ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan appichi kun wantoota garagaraa hedduu qaba jechuudha. Paakeejii birrii 12 bitanii wantoota garagaraa fayyadamuus ni dandeessu. Bifa free interneetiinis hojjechuu ni dandeessu. Appiin kun baay'ee bareedaadha. Update lakkuma erguma update godhaa deemnu jechuudha. Wantoota bareedaa jechuudha. Wantoota nuuf fayyadan hedduu fidachaa dhufa jechuudha. Akkasuma YouTube studio kan koo seenes ilaaluus nan danda'a jechuudha. Kun haala inni irra jiruu fi kana ilaalee baruus nan danda'a jechuudha. Social media kamuufuu baay'ee kan barbaachisuudha jechuudha. Inni kun inni notificationin kun jechuudha. Fakkeenyaa fi
A2 kan jedhu sana dirqama irratti guutuun dirqama ta'a jechuudha. A2 kan jedhu sana search keessa barbaaddu jechuudha. Appicha sana keessaanii yeruma sanatti kan isiniif hojjetudha jechuudha. Biyya feetan keessa yoo kan jiraattan taate all country waan jedhuuf jechuudha biyyoota hundaafuu kan hojjetudha jechuudha. Haala kanaanis moobaayiliiwwan garaagaraa kan feetaniin hojjechuus dandeessu jechuudha. Kanaafuu mee gara Play Store seennee appicha sana haarootti isin argisa. Namoota kana dura isinitti argisee ni beektu jedheen amanaa. Namoota haaroo taatan viidicha kana jechuudhaan RGC jettanii yoo barreessitan yeruma sana kunoo gubbaa kanarratti isiniif fidaa jechuudha. Update gochuus kan fadhu RGC Tunnel VPN Fast and Secure kan jedhu kana buufattu jechuudha. Isa kana seentanii wantoota godhuu qabu sana hunda isaa steepii kana dura isinitti argisiise kana godhuu qabdu. Jalqaba irratti wanni isiniin jedhee yeroo jalqaba seentanii yoo kan isiniif hojjete yoo kan isiniif hojjechuu didee immoo restart gootanii yeruma sana restart erga xumurtaniin booda moobaayilii power off caqastanii jechuudha. Yeruma sana connect keessan seentanii appicha connected gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Yaada haarawaa fi komentii kan qabaatte yoo kan jiraattan ta'e komentii nuuf barreessaa. Akkasumas viidiyoo kan biraatiin akka wal arginuuf jechuudha. Viidiyoowwan komentii keessan ilaallee isiniif dhiyeessina jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatti wal arginutti nagaan nuuf tura.